macaafa abboota firdii 11:3 sagalee isaa ol fuudhee namni naa dubbisu jira waaqo kuma dubbisa dheeni si eega 11:3 adaggeeffatu laakket innis obboloota isaa gidduudhaa baqatee eessa dhaqe Xoobitti gale namoonni gatii hin qabne isatti dacha'an kana booda warri Amoon immoo Israa'elootatti lola kaasan yeroo warri Amoon lola itti kaasanitti maanguddoonni warri Giliyaad jiran Yiftaa biyya Xoobii waammachuu dhaqan Yiftaanis warra Amoon akka loluuf kottuutti ajajjuu waraanaa nuu ta'ii jedhanii dhaqa jaarsummaa gaafatan inni immoo maanguddoota sanaan ilaa dhaggeeffadha isin na jibbitan mana abbaa kootii kee ammoo na baaftan si aayibbisu taa'e baqa yeroo rakkina keessanii immoo maaliif na barbaacha dhuftarree jedhe baqa waan si quubsu tokko beektaa callumattee masii gala waan si quubsu numa sii gala biyya lafaa kana irratti duutee namaa gatta'uun ari'atamuu miti ndaa'uun gaafa ari'atamtu ammees gammadi carraa ari'atamuu carraa manaa si ari'u carraa hojii keessaa si ari'u carraa manarraa si ari'u carraa buddeenirraa si ari'u carraa miindaarraa si ari'u namni argatte ammees hingi warra si ari'as sitti deebi'a dubbiin kun dubbii waa'ee nama tokkoof caafamedha nama tokkoof caafamu malee namoonni baay'een hirmaattota ta'aniiru tokko Yiftaan nama Waaqayyooti garuu rakkoonni qabuun isa qeeqan yeroo baay'ee nan dubbadha iji nama tokko yeroo baay'ee jabina kee arguu caalaa laafina kee arga guddina kee arguu caalaa xinneenya kee arga wanta ati goote baay'ee gaariin lakkoofsaan daruun jira xinnoo ati goote garuu bolti godha dhibba godha ni haasa'u Yiftaan nama Waaqayyo alootumaan akka inni geggeessuuf Waaqayyo isa dibedha dibata qaba hidda sanyii isaatirra garuu rakkoo jira cima wanti kun ayyaana qabda hidda zarii keetirra rakkoon kasi qabe jirtaas keessa dibata qabda hidda zarii keetii achaan lakkaate humni amma irratti si kasi abaaraa jiru abaarsi kasi luukaa jiru jirtaas keessa ergaan sii qaba iddoo ari'atamte dachaa lama si barbaada kana boodam abbee ergaan kun kakkooti kan jette iyyiti ameen jedhi baakki dibata qaba ayyaana qaba garuu hidda zarii isaatirra mudoo barbaadaniitu itti laxxafan maal jedhani Yiftaan tokko waraana ajajuutti beekaman garuu immoo rakkoonni qabu waan tokko obboloonni isaa maatiin isaatti kaanii akka jedhan gurbaan kuni dhaala argachuu hin danda'u gidduudha sababni isaa dubartii ejjituuraa dhalate dhaalan qabu as keessa miindaan qabu nu gidduudha buddeen qabu nu gidduudha jireenyaan qabu nu gidduudha jedhaniit ari'an tokkodhanii gaafa Yiftaa mana abbaasaa keessa ari'an Waaqayyo Israa'elitti lola kaasa maatii keessa ari'amte biiroo keessa ari'amte mana keessa ari'amte siinsi deebisuuf jecha nama afuriif mandarati kee jirtutti lola kaas na duukaa kan jirtu ameen jedhi baakkees siif jecha namni lolli naannootti ka'u jiraan jedhas keessa gaafa ari'anii biyya Xoobitti dhaqanii sagalchan Waaqayyo saba Israa'elitti lola kaase lolli ka'e Amoononni lola
kaasan warri Israa'el lola kaasan gidduu isaaniitti mudaan argame taraadha. Sila barbaadanii Yiftaarraa mudaa argatan. Honjetteedhuma kan kottume qatalee mucaan kun mucaa qashtiidha afaan ammaatiin ilaalaa kaasa hin bareeda moo hin bareeda mucaadhuma akka bareedu kana hojii makootettee callumatteetu mudaa sarara laalte hojii kootette mucaa namni biraan biyyi biraan bareedaadha mucaa ajaa'ibaa jedhu kana jiruu kootettee matufatta shite dareen hin bareede garuu qalloodha. Hojii kootette mudaa barbaadde bara lafa karra jiraattu callumattee hojii kootette mudaa namarra barbaadde taanan qoba galeessa taate namni mudaa hin qabne lafa karra hin jiru inni mudaa hin qabne samiirra jira. Jiruu kootette hidhaan caammaa sammoo adiidhaaf jetta maal goote sit jiruu kootetteeti mucaa waaqayyoo bareechee lafa kaa'ir mudaa barbaadde. Taappellaa namni sitti laxxafee jiru namni 18 dibataan sirraa ka'a. Abbeeyyamee jedhi baakkesh lafaa ka'ii dibataan narraa ka'a jedhi baadhi. Jedhi dabaleetti bal'aatesh. Taamini biyaati. Mudaarra barbaadde. Akkuma isarra hojii kootettee mudaa barbaadde. Anarras mudaa barbaadde tanan raajii kannuun gaariidha garuu sheekalatu moo sirrii miti. Hojii kootette hojii kootedhi mudaa namaa barbaaduu dhiisiti. Jiruu kootette mudaa namaa gaaffii namaa hanqina namaa barbaaduu dhiisiti. Jilbaan fuula waaqayyoo barbaadi. Waa'een namaa waan dadhabi namaa yoo sii gala daakilaadiyaas namoota harraba namaa cabdee higatteessan dibanni kee mudukaa kan jiru hojiin keessa mudukaa kan jiru humna ol si kaasu dhufa. Namni duukaa jiraata humna ol si kaasu dhufa jedhe bakka. Dibata ol si kaasu dhufa ayyaana ol si kaasu dhufa gaafa waaqayyo Yiftaa nama guddaa gochuu jalqabu eessaan Yiftaa hadheessinu jedhan eessaan mudaa isaatiin qabannu jedhan sababni isaa akka nama tokkotti isaan gidduudha dhaala qaba jiruu kootedhanii mudaa isaa waan barbaadan hin beektooti maayin Yiftaa dikkoo ejjituurraa dhalateef dhaalan qabnu nu gidduudha jechuu jalqaban warri naannoo waaqayyo warra safara keetti sitti hin dhiisin akkas jechuun koo hundi diinota jechuu miti hundis fira miti diina warra fariisota bakkee caalaa fira waaqayyo isa teessa buddeen nyaatutu birrii 30 Yesuusin gurgure isa faggoo hamboo jiru isa finfinnee jiru isa iddoo biraa jiru Ameerikaa jiru sodaatin inni si wajjin maaddiitti hidhatu abshaala fudhaa ishee kanas marfeedha mudaarra barbaadanii dhaalan qabdu gidduudha bayyeedhaniitu eetti gashan jedhu na duukaa bu'aa ka eessa dhage jedhan xoobitti galeedha mee xoobitti galeedha eenyuutu eentari'e obbolaayiidhaa ka fira saayidhaa ka firaan kana reetemte kana booda nama hundumaa sii kaasa waaqayyo deebii lammas yeroo turuftu qabda lolli gaafa ka'u biyya sanatti namumti sirna siraataan lola nu geggeessuu danda'u eenyuun nu dura bu'a namni dura bu'uu danda'u eenyudha dhumuu keenya lolli kun nu balleessaa jedhanii otoo isaaniiti tokko mataa huqqachaa namni tokko hin danda'a jedhee yaada eewunni isuma sana riitan inni deebi'aa dhufu na duukaan nu kaafamee ilaalgeeffadha ajaja kanaa waraana kana seeraan ajajuu danda'u nama waaqayyo ganama dibeedha malee nama guyyaa keessa dhufe siin galle maal namni lola kana geggeessuu danda'u nama akkamii namummaa waaqayyo sila dibe malee isa firaan dhufe miti isa obbolaan dhufe miti isa biiroon ittiin waan tokko godhachuudhaaf ittiin faayidaa argachuudhaaf barcuma qabsiise miti ari'atamaa isa dibata qabu wayyaa
isarka namaan filatame dibatan qabnerra isa waaqaan dibame ari'atame caalaan jedhe. Isuma waama iftaana deemu. Qaxxedhanii namishannaa kaymee dafi. Namishannaa kaaka. Kottu lan qaxalee namaa ta'a. Kotti naa dabalan namishan kottootu qatum naa kottu. Mee dhiirri nama shan kotta. Jaarsummaa erginaame. Maqaan kee. Faayisaa mee hiriirime. Ati isa barbaadamuudha dhaqii taa'eeti. Waan gurraacha wayii mootti naa uffisaa. Harbi akkuma tasaa waan akka gurraacha wayii nama qabatee dhufe jira. Waan an arguun sitti muufi. Kootii moo gurraacha wayii faana uffatu jiru as kee. Mishi harbi wayii uffadhu mee. Adduu fedhii mataa isu. Namni dibataa biyya ari'amnaan biyya inni keessa ari'atame lola kaase Waaqayyo. Namni humni Waaqayyo irra jiru, namni dibanni Waaqayyo irra jiru ari'atamnaan biyya iftaan ari'atametti lolli guddaan ka'e. Kanaafiyyuu dirqama warruma ari'ateetu jaarsummaa qophaa'a. Maal goona? Bakka dannee jaarsummaa gaafanne. Akki nuti gaafannu akkamitti? Mootii taata nurratti ajajaa taata. Sittin dubbannu jenneen dannee jaarsummaa kana yoo isa yoo tole nu jedhe. Bakka yaadaan badaa irra beektaa namni kun amma namoonni kun yaadaan badaa irra beektaa garuu ergaa keeti. Waaqayyo qabe eebba tokko harka keetti kennash. Ilaa dhaggeeffadha. Annet jaarsummaa kadhan. Eenyuun isa ari'atame. Ofii keetii falmiin naqin malee warri si ari'atan warri si jibban ofii harka kee dhufaabe. Jaarsummaa kadhatanii gaafa biyya xoobitti gadi buusanii yiftaan xoobiin dhaqu. Biyya xoobitti gadi bu'an. Eewutu guddaan xinnaa gadari'e. Waaqayyo duukaa dhaqi jennaan. Barcumarraa ka'ee daaraa keessa dhaqee ta'a. Waaqayyo si ajajee jennaan. Firri si gate namni si gane. Morma qilaa kana qabee sii fida Waaqayyo. Namni amantu ameen jedhe baakki. Funyaan qabee sii fidaan jedhe. Gaafa dhaqanii kottaa jaarsummaa dhaqu. Inni nan ari'atamee jedhee taa'aa jira. Eewuudhaan yiftaa. Amma dafiiti ana hidhime dafi. Ana barbaadamaa hidhi. Jedha ana barbaadamaa hidhi. Gaafa dhaqanii yiftaa. Ilaan ari'aa sila. Ilaa sila manaa baasan isaanumatu. Sila isaanumatu dubbiitti kaasa. Ammoo isaa manna gaa barbaada. Yiftaa nu dubbisi gaa kayyi. Dubbi jedhes. Dhiifama hidhiin. Dhiifama hidhiin. Ilaa dhaggeeffadhu. Ari'anii manaa baasanii biyya ormaatti gashaniiti akka dhiifama hidhu. Sababni isaa Waaqayyo waanuma nu hojjechuu qabuti biyya sana keettu. Waan siin hiikuu barbaadu Waaqayyo nama biraadha hin hiiku. Waan siin akka hiika godhatu barbaadu Waaqayyo daboon barbaadu. Yoo si ari'an iyyuu sumatu itti deebi'a. Sumatu itti deebi'a. Ergaa sii qaba. Iddoo ari'atamte itti deebita yaash. Ergaa sii qaba. Diinota kee Waaqayyo harka keetti dabarsee kenneera.